أي السلام السلام عليكم. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أكمل. نجا. Gaaffiin qaba ustaas. أيه. Gaaffiin kiyya waa'ee nikaa raayyii nikaa ويا جاي. yoo nikaa hidhadhu kana maqaa isiidhaanii maqaa kiyyeetu hin dhahin nikaa hidhanii maarii kennitee jedhanii qofa na gaafatanii. Dhagee. Kun maarii fuudhee jedhee sheekatti. Dhagee Muhammad maqaa isii dhawaniiti odoo maqaa kee hin dhawin nikaa godhanii. Ayyee maarii kan meeqa kan itaaf jaanii si gaafatan maarii. Maarii maal kennite jennaan sa'a lama kennee horii raayyi. Ayyee horiirraa sa'a lama kan niteefi ayyee. Achi booda sa'a lama kenna hidhee fi kan nikaa na haadhe kunillee abbaatu wakkalee eessuma isiitti oola. Ayyee. Ati shabakaan kee rakkoo qaba abbaa. Eessuma isiitti eessuma. Abbaatu wakkalee ayyee isuma ta'uus godhuu danda'a abbaa yoo wakkalee abbaa isii wakkalee mi? Nagaam. Abbaa wakkalee mi isuma ta'uus? Ayyee na duuboo ayyee. Abbaatu wakkale. Haya odoo maqaa kee hin dhayini maqaa isii dhawanii akkasiin nikaa godhan. Sabooda kan duraanan. Ayyee. Ati shabakaan kee akka malee. Achi booda kutubaan achi booda. Ciboodayii. Achi booda kutubaan kattabanii. Kutubaa kattabanii ayyee. Kutubaan kattabanii fitanii jechuudha. Haya ati qe'ee malee jettee. Kutubaanumaan dhumate maarii sii fuudhee maali. Eenyu ati telefoonaan dhaggeeffatte biyya godhan moo suuduma sii godhan? Laa telefoona miti wal bira teenyeeti. Oo wal bira teessaniiti ayyee. Ati maqaan kee hin dhawamne kutubaan kattabameetuma akkasitti kutubumaan dhumate. Maqaan kiyyallee hin dhaabne maqaan siillee hin dhaabne kutubaa dhumti kattabamee kutubaadhaan dhume. Ati maqaan keetii fi keessiis akka dhawamu feete? Laa achaan attamii kutubaan kun akkamii jedhee yaa'u akkamii nikaan kun hin jiraa moo hin jiru qofa of sodaadhe amma yoo hin dhaggeeffadhu yeroo hundallee isin hordofaa. Dhagaye yoo abbaan as taa'ee siyaamee dhaggeeffadhu ijoolloti na dhageessu jirtaami? Itti dhiisi maqaa keetii fi keessiiti. Maqaan keetii fi keessii nagaya. Dhaga'utti. Laal abbaan isii dhufee jechuun fedhu eessuma ajajee eessuma isii ajajee eessumni ani abaluu siin jee ani abbaa isiirraa bikka bu'ee sigalee intala isii abalu. Laal amma yoo inni dubree hedduu qabaate intala san maqaa himuu qaba. Yookaan yoo isiin gartee jechuma isin bira jiraatte kunoo intala isaa tana jechuudha. Abaluu gartee maqaa isii dhawee jechuun intala san maqaa dhawee nikaa sii godhe. Ati maqaa si dhawuun hin barbaachisu. Fedhu abbaatu ciin intala tiyya guddoo yookaan xiqqoo ta maqaan sii kana nikaa sii godhe yennaan fudhatteetuma galu ati. Sii galee? Naagalee ayyee dhumatee gaaffee biraa qaba. Gaaffii biraa gaafadhu ayyee. Gaaffii biraa waan nyaataa irraa waan nyaataa kana zabbii moo maal jedhani afaan arabaatiin arabni kun illee funaantee nyaatti namni keenya illee ummatumti oromoo kun jalatti nyaataani wanti kun hin baqqaatitu jedhee harkatti namu kanaan illee walir qaqqabnee kaan na biraa nyaataa garuu wanti kun hin nyaachisu jedheen diti. Maal inni zabii maal zabbaan maal qalan? Zabbii waan jiru wanti kun akka naachaa wayiiti fakkeenyi isaa akka naachaatti dhagaa jala galaa fakkeenyi isaa. Fakkeenya wayii taaree waan kana himi haa dubbiin dubbii hukumiiti.
zabbii jedhu jecha zabbii jedhanii afaan arabaatiin hin beekne garuu waan sana suuraa isaanii qabaa waatsaappii keessan argachuun na beesin irratti ergiidhuma isin gaafadha. Bakka waatsaappii boruuniin banaa amma guyyaa lameen kanaafin waatsaappii cufee boruuniin banaa narratti ergi laalee dina keessi maashaallah yaa. Hayyee kallatoo jazakallahu khairan umurii keessa rabbi nu fadheere. Amiin amiin. Jara keenya dubbiin gartee nikaadha. Salaamu alaikum warahmatullah. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ أكبر يا فيدا طيب الحمد لله قلت لك اسمنا أوبس قلت لك اسمنا أوبس دبين قرتي سببا هي كادا تانو تيغرتي على دبر الرادو بنيچو على دبرول الرادو بنا سببا وان قرتي نكادا سنر راجب دون minda yokhawu damoza dubartiin fudhattuyen amma kan walik blok ol gozi segarte jala garte mi yo ma barbad amal ma barbad dhabe yetezan sigale obolayta yatamma dufte amal ma barbad dhabe malak abahi yana jigeysenan ingeistu je abahi ingeistu sigale lakki malakan odo garte si derumin dalagadeni ingeysa nan no dide mumad dinna bilo kol goran tanafu min dansan malaini garte fateda ila amma sababa garte talaqa tahe demu jira haye assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh haye majid شيخ قاسيت يا مسجدة duranu funyaan qabatte agije duranu funyaan qabatte dubbin badde deema yena getta assalamu alaikum awo wala rattin dayna